Hayyee hundumti keessanuu akkam jirtu nagaan lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Barnoota tibba kanaan waliin barataa jirtanitti akka gammaddan abdii qabna. Barnoota muusuma barannu wanta gaaffisinii ta'e keessaan nu barreessuu dandeessu, imeeliidhaan nu erguu dandeessu. Waan gaaffisinii ta'e waan immoo dabalataan sirriitti baruu barbaaddanis nuuf erguu dandeessu jechuudha. Karaa feesbuuktiinis nu qunnamuu dandeessu, karaa imeeliitiin nu erguu dandeessu. Achuma irratti immoo yuutuubiidhuma irratti gaaffii garaagaraa nu gaafachuu dandeessu, koomentiis nu godhuu dandeessu. Namoota biroofis immoo namoota hin fayyadattaniif qooduu dandeessu. Asumaanis qoosaa tokkoon isinitti hima. Osuma barannu jidduudhaan for entertainment. Jaarsa tokkotu ture. Jaarsichi immoo kophaa ta'eetii ollaa jaartii akka isaa bira deemuu barbaadeeti. Sobee balbala dura daddarba. Jaartittiinis irratti beektee argite. Abbaa eebeluu seenaa kottaa seenaa jettee yaamteeni. Jaarsichis kaazara ofii qaqqabachaa ol seene. Gaafa ol seenu teessuma yookaan immoo barcummaa kennateefii irra taa'ettee. Dugdi kunis xiqqoo ishee rakkifti jaarsa. Gaafa taa'aa jiru waan ta'e sagaleen wayii dhaga'ame. Jaarsichi zarraa babbaaxaatte ufurran taa'e ijoollee. Rifatee jechuudha. Jaartinis lakki ufurran teenye sin jalaa tarageera yookaan sin jalaa taa'eera taa'aa jetteeni. Taa'ee dubbii ammaa tana irraanfachiisuudhaaf fedheeti. Midhaan soraa jirti jaartiin immoo. Midhaan soortu kana yoom facaasuu fi jennaan. Inni amma sila manda'e sun gaafa roobeetti jetteen jedhama. Waan nu hordoftaniif ulfaadha.